hordoftoota YouTube channel kiyyaa jirtu ani baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaa waaqayyo inni dhumaan qabna isiniif haa baay'atu jecha har'a oduu tokko qabadhee dhufeera jechuudha. Har'a mana yaalaa dhaqeen ture. Mana yaalaa yeroo naqu by the way rakkoon dubartootaa kun hammam baay'ata. Rakkinni dubartootaa garmalee baay'eedha. Rakkoo baay'ee dandamatu rakkoo baay'eetu isaan irra jira. Bakka waan isaan baatanii deemanii kana jedhee isinitti immoo sinuu beektu jechuudha. Rakkina tokkoon keenya irra jiru dubartoota yeroo jedhamu waan isaan danda'anii dubartoota yeroo jedhamanii maal akka baatanii deeman akkamitti akka jiraatanii baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'een isaanii jechuudha duubni isaanii fayyaa fakkaata keessi isaanii garuu baay'ee dhumaadha. Dubartoota yeroo jedhaman jechuudha. Duubni isaanii guutuu hin babbareeda keessi isaanii garuu baay'ee dhukkubsataadha. Baay'ee tokko haala dubartoonni itti jiraatanii baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko baqa nama gaddisiisu jechuudha. Nama gaddisiisna jechuudha. Anis dubartii waan hin ta'eef haala itti jiraatamu adeemsa itti jiraatamu baqa garuu kennaadhas uumamadhas waan ta'eef immoo akkuma sanaan immoo hin danda'ama jechuudha. Hundumtuu numa danda'a waan itti kenname waan ta'eef jechuudha. Inuma danda'u jechuudha. Har'a mana yaalaa dhaqee jechuudha. Mana yaalaa dhaqee dubartoonni guuteerti. Yeroo baay'ee mana yaalaatti kan baay'atu dubartootadha. Baay'ee jechuudha dhiira keessatti hin argitan dhugaa waaqa. Dhiira darbee argitu. Bakka yoo akka carraa ta'e dhukkubsatee dhaqe malee dhiirri hin jiru mana yaalaa jechuudha. Dubartii bichaadha mana yaalaa keessa kan jiru akka jirutti jechuudha. Sababni isaa waan baay'eedha kan rakkinni ishee jechuudha. Waan baay'ee rakkattee dhaqxi mana yaalaa jechuudha. Anaa dubartoota jechuudha wajjin haasa'an ture. Asinillee amma fayyuu kana odeessitaayyuu kun waan odeessamudha jechuu dandeessu. Akkamitti kan gabaan argee gowwaan galaniitii dhoskaadha Oromoon jechuudha. Amma kan mana yaalaa amma sana gahu kan saayinsiidhaan deeggarame kan lafa kamittuu baratamu kan fayyadamamaa jiru akkamittiin dhoskuu danda'an akkamitti callisuu danda'a. Kun uko waan dhoskamus miti bakka waan dubbatamudhas waan gabaarra jirudhas waan fayyadamaa jirudhas waan anu fayyadamaa jirudha. Kanaaf ani maal jechuu barbaade beektaa rakkoo dubartootaa maal hamma inni baay'atu dubbachuu barbaadeen as keessatti jechuudha. Isuma keessaan iyyuu immoo cimina dubartoota qabanii akkaataa isaanitti waa hundumaa dandamatanii jiraatan tokko dinqisiifachuudhaaf. Tokkummoo akkam rakkinni isaan irratti akka baay'atu dubbachuu barbaadeen kanaaf amma mana yaalaa sanatti jechuudha dubartoonni warri kaan jechuudha. Karoora maatii fayyadama miti namni tokko dahee ammas dahuu hin danda'u. Karoora malee jechuudha ulfaatas jireenya irrattis nama irrattis haadha deessuu irrattis daa'ima dhalattee dura jirtu irrattis baay'ee ulfaata. Kanaaf namni tokko amma dahee kee amma dahuu hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni warri operaasyooniidhaan dahan fa'aa yoo xiqqaate waggaa 2 jedha seerri isaa jechuudha. Waggaa 2 booda dahu malee dahanii kaanii ammas dahuu hin danda'an. Tokko garaan isaanii baqaqaa hodhamaadha waan ta'eef deebi'anii ammas yoo dahan miidhaa qaba. Walirratti yoo dahan rakkinni haadharrallee jira daa'imarrallee jira jechuudha. Kanaafuu karoora maatii fayyadamuun dirqama. Amma karoora maatii fayyadamuudhaaf dubartoota achi jiran keessaa baay'een isaanii tokko marfee kan ji'a 3 fayyadameen baay'ee dhiiganatti baay'isee mataana dhukkubsee dhukkuba garaagaraa natti fidee tokko immoo kan waggaa 3 godhadheen na dhukkubee ofin dadhabee hojii hojjechuun dadhabee callisee lafti naan maraa bakka fayyaa buluun dadhabee waan baay'ee odeessu jechuudha. Isheen tokko of kee baasisuu dhuftee
isheen tokko immoo dura marfeedha jijjiirrachuu dhufte jechuudha. Ta'a yeroo laalu dubartoonni jechuudha rakkina isaan baatanii deemanii garuu isaanii irratti hin beekamu. Waan isaan danda'anii baay'eedha lafa kanarra. Dhiirri koo rakkina tokko hin qabu dhugaa waaqa. Dahuumarraa kaasaati ilaala. Garaatti baachuurraa kaasaati ilaalame. Dubartoonni jechuudha waan isaan danda'an ba'aa baay'ee danda'u jechuudha. Rakkina baay'ee dandamatu jechuudha dubartoonni. Kanaaf cimina baay'ee qabu jechuudha. Dhiirarraa addadha isaan. Dhiirri amma waan rakkatu hin qabu. Yeroo ulfa waan rakkatu hin qabu yoo yaadu yoo yaade malee jechuudha. Da'umsa waan rakkatu hin qabu yoo yaadde malee jechuudha. Isheen immoo deessee kaatee ammas faamilii pilaaningii furachuudhaaf karoora maatii furachuudhaaf ammas baay'ee dhiphatti. Waan isheen fudhatte ta'uu fi didee yookaan hin dhukkubaa mataa dhukkubaa fakkeenya qorichoonni bara kanaa immoo jechuudha baay'ee dhukkuba garaagaraa qabu saayid effektii qabu miidhaa baay'ee qabu jechuudha. Fuula namaafaa balleessuu mataa dhukkubbii namatti fiduu aqla namaa bobbokoskaa baay'ee dubartoota hamma kana geggeessisiisa qorichi tokko immoo huqqisee goggoskee lafa kaa'aa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Anis isaanuma keessan jira. Anis kanuma fayyadamuudhaaf dhaqeen waa'ee kana kanan dhagee jechuudha. Karoora maatii furachuudhaaf dhaqeen kana hundumaa dhagee anaaf yeroo jalqabaa waan ta'eef gaan beeku isaan waan baay'ee odeessaa turan jechuudha. Inni kaan bakka hojii hojjechuu dadhabaa lafatu ittiin maraa inni kaan immoo dhiigatutti baay'ata garmalee dhaabachuu dida. Sakaan immoo siruma dhiigni irraa badee itti dhufuu didee maanistireeshiniin aqni isaaniitu bobbokokee baay'ee dhidhiitaa fakkaata jechuudha. Dubartoota innaa jedhamanii baay'ee tokko bakka rakkinni isaanii dhugaa waaqa waan isaan danda'anii jiraatanii erga mana dhaabanii waan baay'ee jechuudha. Garuu namni kana hiccitii kana jechuudha namni gadi fageessee namaa yaadu hin jiru. Keessatti jechuudha. Bakka akkuma noormaalitti ilaalu malee. Kana fayyadamteetti jedhanii baay'ee namni namaa yaadu hin jiru. Sabni namaa yaadu waa'ee akkasii irratti garuu wanti isaa baay'ee miidhaa qabachuun nama dadhabsiisa jechuudha. Kanaafuu dubartoonni baay'ee cimoodha jechuu barbaadeen waan hundumaa danda'u bakka. Waan hundumaa resist godhu. Dahuurraa jalqabe garaatti baachuurraa jalqabe achinnaa ka'anis faamilii pilaaningii furatanii jireenya isaanii adeemsifatu bakka. Utuma dhukkubbiin jiru, utuma dadhabbiin jiru, utuma jijjiiramni baay'een jiru, utuma rakkina baay'een isaanirra jiru bakka hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dubartoonni dubartoota yeroo jedhaman utubaadha dhugaa waaqa. Baay'ee isaaniin ajaa'ibsiifadhe tokko nan ajaa'ibsiifadhe tokko immoo na gaddisiise jechuudha dubartiin waan isheen baattee deemtu. Kana isiniin jedha. Isinillee tokkoon keessanirra waan gahudha. Kuniin odeessamaa jechuu dandeessu. Maaliif hin odeessamu ree? Hospitaala doktariin kan odeessu, doktoroonni kan barsiisanii, mana yaalaatti kan baratu kun kan odeessamudha. Garuu namoonni baay'een kun amma odeessamaa jechuu dandeessu. Sirriitti odeessama. Tokkoon keessanirra iyyuu ganaa gaafa mana dhaabbatanii mucaa jalqabaa deessanii walumatti fuftanii waan deessan miti kan fayyadamuun keessaniin oolu dirqama jechuudha. Namoonni kaan immoo kun ituma hin dahiinu jalqabuma heerumee faamilii pilaaniin karoora maatii fayyadama. Namni baay'een immoo jechuudha. Waa'ee kanaaf isinitti himaa jechuudha. Baay'ee tokko rakkisaadha garuu kanuma keessaan dubartoonni hin danda'u hin dandamatuun isiniin jedha. Maal maafuu isinis ittiin geessinaa agarsiisu isiniin jechuu barbaada.